Bitootessa 17 bara 2024 kabajamoo daawwattoota immoo dursun hanga footoo isinitti himam. Haleellaan saamichaa baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatamu mallaqni hammisaa ammaaf hin beekamne saamamuun ogeeyyiin ICT himan. Yakkamaa mana hidhaatii baasuun qondaalota olaanoo ABO'n yakkaa fi murtii seeraa tokko malee mana hidhaatti hiraarsuun jibbiinsa Itoophiyaan Oromoof qabdu kan agarsiisudha jedheen ABO'n ibsa baaseen. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti humnoonni mootummaa namoota mana hidhaatii baasanii ajjeesuun gatanii bineensa nyaachisaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee badhaasa hooggantuu cimtuu Afrikaa bara 2024 mo'atan. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutiin guutuun oduu har'aaf qopheeffanneen itti aanee dhiyaatama. Harri bitootessa 17 bara 2024 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himna. Haleellaan saamichaa baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatamuun maallaqni hammisaa ammaaf hin beekamne saamamuu ogeessi ICT hime. Baankiin daldala Itoophiyaa ibsa kaleessaa bitootessa 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen haleellaan baankicha irratti raawwatame haleellaa alaa osoo hin taane rakkoo keessoo siistama ATM fiiti jechuun rakkinichi furmaata argachuu ifoomse. Ogeessi ICT OMN dubbisee Abdiisaa Baancaa Jaarraa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa haleellaan saamichaa baankii irratti raawwatamuun waan baratamaa ta'us haleellaa baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatame akka baankichi jedhu haleellaa keessoo osoo hin taane haleellaa qindaa'atti yaadamee raawwatamedha jedhan. Siraaj sabaaf yaada qaamolee garaa barreessan dabalatee ogeessa ICT Abdiisaa Baancaa dubbisuun gabaasa qopheesse qaba. Baankii biyyaalessa Itoophiyaa guddicha jedhamuun kan beekamuu fi baankiilee Itoophiyaa keessa jiran keessaa kaapitaala guddaa kan sochoosu baankiin daldala Itoophiyaa haleellaan saayibarii fi saamichi mallaqaa irratti raawwatamu ogeeyyii teeknooloojii dabalateen fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa barreessaa jiru. Halkan bitootessa 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bari'uun haleellaa saamichaan baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatame mallaqni hammi isaa hin beekamne saamamuun ibsamaatii jira. Haleellaan kun kan raawwatame halkan sa'aatii hanga sagaleetti yoo ta'u karaa ATM fi mobaayil baankingiitiin mallaqa hanga barbaadan herreega baankii daldala Itoophiyaa irraan baafatamaa akka ture maddeen ibsaniitii jiru. Baankiin daldala Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa onkoloolessa 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen baankicha irratti kan raawwatame haleellaa osoo hin taane rakkoo teeknikaa keessootii jedhe. Gama biraan ammoo yuunivarsiitiiwwan akka Finfinnee, Dirree Dhawaan, Dillaa fi Jimmaan barattoota yeroo san mallaqa baasan jedhaman maqaa isaanii waliin maxxansuun akka mallaqicha ATM fayyadamuun baafatan deebisan akeekkachiisaatii jiru. Dhimma kana irratti ogeessi ICT Abdiisaa Baancaa Jaarraa yaada OMN'if kenneen haleellaan baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatamee jira jedhe. Haleellaan raawwatame jechuun ammoo saamichi mallaqaa raawwatamee jira jechuudha jedha. Yaaliin haleellaa taasisuu fi haleellaa raawwachuun garaagarummaa qaba kan jedhum Abdiisaa Baancaa yaaliin haleellaa taasifamee qolatameem osoo qabeenyi hin saamamin yaalichi yoo fashalaa'eem yaalii haleellaa jedhama jedhe. Haleellaa raawwachuun ammoo haleellichi milkaa'ee hanni yoo geggeeffamedha jechuun baankii daldala Itoophiyaa irratti haleellaan raawwatamee jiraachuu ibse. Ragaan kana ammoo siistamni baankichaa to'annoon ala bahuun barattoonni muraasni yeroo san maallaqa baafataa turan maallaqa baafatan akka deebisaniif karaa yuunivarsiitiiwwaniitiin ibsee irratti bahaa jiraachuu isaatii jedha. Haleellaan raawwatameera. Haleellaan raawwatame jechuun hanni raawwatame jechuudha. Amma addoonni haleellaa kan jedhamuu fi haleellaan raawwatamuun xiqqoo garaagarummaa qabaachuu danda'a. Yeroo tokko aggaammii yoo ta'u aggaammii san yoo kan ofirraa qolachuun danda'amu taate qabeenyi odoo hin citaa ta'in odoo hin hatamin yoo to'annoo jala oole aggaammii godhame to'annoo jala oole jedhama. Aggaammiin godhame immoo milkaa'eera kan jedhamu immoo hanni geggeeffameera. Hanni geggeeffame sun mallaqni qabeenya uummataa akka bahu taasifameera waan ta'eef aggaammiin raawwatamuun ifaa jechuudha.
Kanaaf jechoonni doorsisaadha, mallaqa fuutan deebisaa akkana ta'a. Sadarkaa dhaabbileen biraallee miidiyaaleen gadi ba'aniiti labsanitti ture jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan muraasni maqaa barattootaa maxxansuun mallaqa baafattan deebisaa yookaan tarkaanfii isin irratti fudhannaa jechuun doorsisaa jira kan jedhu Abdiisaan, kana jechuun saamichi mallaqaa raawwatamee jira jechuudha jedha. Haleellaan baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatame kun haleellaa qindoomina keessoo fi qaamota alaatiin raawwatamedha jedha ogeessi kun. Gareen keessoo baankichaa qaama ala jiru wajjin hariiroo uumuun sa'aatii jedhame sanitti haala mijjeessee akka mallaqni karaa ATM'tiin darbu taasifame jedha. Kanaan dura Itoophiyaatti karaa ATM'tiin guyyatti mallaqa 10,000 ol baasuun hin danda'amu jechuun halkan kaleessaa yeroo haleellaan raawwatametti mallaqa hanga barbaaddeem herreega baankichaa irraa baafachuun ni danda'ama jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Gama mobaayil baankingiitiinis haalli wal fakkaataan raawwatamaa turuun ibsamaatii jira. Haala kanaan namoota muraasa dabalatee gareen balballi saamichaa banameef mallaqa hanga barbaadan dabarfatanii jiru jechuun saamichi guddaan baankichaa irratti raawwatamuu isaa ibseetii jira. Yuunivarsiitiin muraasni maqaa barattootaas maxxansanii beeksisa tokko irra argaa turre. Kana indirectly baankichi qabeenyi jalaa fudhatamuu amanee jira. Saamichi raawwatame balballi siistema baankichaa kabaname halkan sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9ti. Sa'aatii kana keessatti wantichi ala dhaabbattee yoo ilaaltu waan itti yaaddamee godhame fakkaata. Kana jechuun haleellaan raawwatame sun haleellaa alaa dhufe yoo ta'e haleellaa kaayyoo fi karoora mataa isaa qabu. Sa'aatii jedhame kana keessatti balballi banamaa sa'aatii balballi baname kanatti qabeenyi barbaadame akka fuudhamuuf akka saamamuuf haal dureen mijaa'eeti isa jecha. Barattoota fa'aa inni barattootaa fa'aa tasuma meebii namni muraasni wayii namni tokko lama tasa argeeti odeeffannoo walii daddabarsanii barattoonni carraasa akka fayyadaman godhama malee meebii qaamni taargeet godhee waan kana hojjate jiraachuu danda'a sodaa jedhu nageessa jiraadha. Yaada jedhu nageessa jira jechuudha. Miseensi koree giddu galeessaa koongirensii federaalaa Oromoo Lalisaa Huseen yaada gabaabaa dhimma kanaan wal qabsiisee fuula barruu isaa irratti barreesseen haleellaan baankii daldala Itoophiyaa irratti raawwatameem salphaa miti jechuun gargaarsa humnoota finxaaleyyii artiifishaal intelligensii fi saayibar seekuritii biyyattii keessa jiranitti dhimma bahuun gareelee Dubaay, Afrikaa Gabbaa, Keeniyaa fi Taanzaaniyaa mandheeffatee raawwatame jedhe. Walumaa galatti rakkoon uumame rakkoo saayibariiti kan jedhu Abdiisaa Baancaa ammoo aggaammiin saayibarii kun ammoo baankii guddaa biyyattii irratti qaamota alaa fi keessaan qindaa'aniin kan raawwatamedha jedhe. Amma akkaawuntii kan kee irra qarshii 50 odoo jiraate 1,100 baasuudhaaf yoo ATM'dha order godhatte akkaawuntii kan kee irraa hir'isuu 1,100 qofa sii baasa baankii. Kana jechuun qaamni wayii akkaawuntii dhuunfaa irraa odoo hin taane akkaawuntii baankii irraa mallaqni akka bahu godhe jechuudha qaamni. Haleellaan godhamu haleellaa gosa lama jira. Haleellaa alaa humnaan cabsanii seenanii fi haleellaa qaama keessaatiin waliin hojjettudha. Yakkamaa mana hidhaatii baasuun qondaalota olaanoo ABO yakkaa fi murtii seeraa tokko malee mana hidhaatti raarsuun jibbinsa Itoophiyaan Oromoof qabdu kan argisiisudha jedhe ABO'n ibsa baaseen. ABO'n dhaabaa qabsoo karaa nagaa geggeessuuf socho'u ta'uu isaa kan yaadachiisu ibsichi akeeka qabsaa'uuf akka galiin hin geenyeef danqaa fi danqaraa kan itti ta'e qaama aangoo afaan qawween dhuunfatee jirudha jedhe ABO'n ibsa kaleessa bitootessa 16 bara 2024 baaseen. Miseensonni ABO'n manneen hidhaa keessatti raarfamaa jiran ejjennoo siyaasaa isaanii qofaan yakkamanii jedhe guutuu gabaasa kana akka taanutti isinitti himna. Sababa oromummaa isaaniif yakka tokko malee waggoota 2 hanga 6 manneen hidhaa dhoksaa fi mul'ataa keessa kan jiran lakkoofsa kan hin qabne ta'uu ABO'n ibsee jira. Qondaalonni olaanoo ABO kanneen manni murtii bilisa jedhe ganna 2 hanga 6 murtoo seeraa tokko malee murtii dabaa bilisiginnaatiin hiraarfamaa jiraachuu ABO'n ibsee jira. ABO irratti shira hojjechuun waajjiroota isaa cufuun miseensota isaa kan sochii dhorkee fi hidhee bilisiginnaa ta'uus ibseera. Kaayyoon bilisiginnaa ABO jilbeenfachiisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo laamsessuuf hooggantoota ABO jumlaan mana hidhaatti darbachuun beelaaf dhibeen akka hiraarfaman taasisee jedha. Miseensota ABO hidhuu cinatti ajjeesanii bineensa nyaachisaniiru jedha ibsi ABO kun. Maqaa mirga wabii jedhuun miseensota ABO irraa maallaqa gurguddaa nyaachuun
maallaqa dhorkachuun isaaniinis mana hidhaatii baasuu diduun akka madda galiitti fayyadamaniiru jedhe. Yakkamtoonni akka Abdii Mohaammed yookaan Abdii illee bulchiinsa mootummaa Somaalee duraanii fi Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaachoo bilisaan mana hidhaarraa gadi lakkifamuu yoo dhageenyutti biltsiginnaan dantaa paartii qeenxee tarkaanfachiisaa jiraachuu mirkaneeffanne jennee amannee jedha ABO'n. Maqaa ilmaan abbaa gadaatu 4 kiiloo jira jedhu da'oo godhachuun hojiin immoo ifatti jibbinsa Oromoof qaban argisiisu jedha. Uummanni biyyattii kanneen walqixxummaatti amanan paartii biltsiginnaa kan afaan qawween mirga sabaaf sablammootaa sarbee bakka hundattiidhaa fi ajjeechaa babal'ise kana sagalee tokkoon dura dhaabbachuun amma jechuun ABO'n waamicha taasisee jira. Uummanni Oromoo guutuu addunyaarra jiru dhaabbileen mirga namoomaaf falman akkuma kanaan dura sagalee akka ta'aniif ABO'n waamicha dabarseera. Harargee bahaa aanota garaagaraa keessatti dhibeen koleeraa hammaataa jira jedhame. Aanota namoonni dhibee kanaan qabaman keessaa tokko aanaa Fadis yoo ta'u, aanichatti kan dhibee kanaan qabaman namoota 20 akka ta'an hoogganaan waajjira fayyaa aanaa Fadis obbo Abdii Aliyyi OMN itti himaniiru. Aanaa Fadis ganda Agudooraa keessaa namoota baay'inaan 20 ta'an qabu malee miidhamni ulfaataan akka hin jirre himan obbo Abdiin. Karaa biraan uummanni aanaa Fadis ganda Agudooraa kun rakkoo bishaan dhugaatii qabaachuu fi gara magaalaa deemnee akka waraabbanne dhorkamne jedhu. Bishaan dhugaatii magaalaa deemnee akka waraabbanne dhorkamne kanuma uffanni ittiin miicamuu dhugaatiif fayyadamaa jirra jechuun himan. Kun immoo yeroo dhibeen koleeraa babal'ataa jiru kanatti yaaddessaa ta'uu himu. Namni qabamanii jira. Garuu akka amma jaamee afarfamu kanatti babal'atee miti. Nama agam ta'amee gandoota kamirraati namoonni kan ittiin qabaman dhibee kanaan? Ganduma tokko qofa. Ganda kam? Ganda maal jedhamu? Agudoora. Namoota agam ta'an kan ittiin qabaman lubbuun namaa darbe jira? Hin jiru, lubbuun namaa darbee hin jiru. Nama 20 qofa qaban. Godina Shawaa Bahaa Naaliiban Cuqqaalaatti humnoonni mootummaa namoota mana hidhaatii baasanii ajjeesuun gatanii bineensa nyaachisaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Walitti fufinsaan galgala namoota 3 hanga 5 mana hidhaatii baasuun ajjeesuun gataa jiraachuu kan himan maddeen namoonni ajjeefaman kun hedduun bineensaan nyaatamuun eenyummaan isaanii adda baafamuun hin danda'amne jedhu. Guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isinitti himna. Shawaa Bahaa Naaliiban Cuqqaalaa mana hidhaa magaalaa Dulaalaa keessaa baasuun ajjeesuun walitti fufinsaan geggeeffamaa jira jedhu jiraattonni. Bineensi nyaatee ciccitaan qaama namaa qofti argamuun eenyummaan isaanii kan wallaalame baay'eedha jedhan. Qananiisaa Daadhii, Indaalee Wayyatoo, Geetuu Soorechaa fi Addisuu kan jedhaman warra eenyummaan isaanii barame keessaa muraasa ta'uu himu. Mana hidhaa magaalaa Dulaalaatii baasuun magaaluma Dulaalaa bakka Aseer jedhamu iddoo raayyaan ittisa biyyaa qubatee jirutti dabarsuun achii galgala baasanii ajjeesuu jiraattonni OMN itti himaniiru. Jalqaba mana hidhaa magaalaa Dulaalaatti hidhuun sana booda warra ajjeesuu barbaadan gara mooraa raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa jirutti dabarsuun achii galgala nama 3 hanga 5 gadi baasanii qarqara gaaraa fi magaalaatti ajjeesanii erga gatanii bineensi nyaataa bulaa jedhan. Namoonni gara biraatii qabamanis achi geeffamuun ajjeefamuu kan jedhan maddeen kanneen ajjeefaman kana keessaatii dubartoonni 3 ta'an ajjeefamanii bineensi nyaateeraa jedhu. Duraanis namoonni ajjeefamaa turuu fi guyyaa guyyaan reeffa namaa bineensi nyaatee arguu kan himan jiraattonni torban 2 asitti garuu lakkoofsi namoota ajjeefamanii dabaluu himu. Dhimma kana laalchisee yaadaaf deebii bulchaa Naaliiban Cuqqaalaa obbo Dabalee Naguu dhaga'uuf bilbila nurraa kaasuun sagalee keenya dhagaa kan jirre irra deddeebiin nutti hime. Irra deddeebinee itti bilbilullee sagalee keessan dhagaa hin jirru jechuun deebii wal fakkaataa nuuf kennaa ture. Obbo Dabalee Naguutiin bulchaa Naaliiban Cuqqaalaa. Wabii Xilaawunin jedhama Oromiyaan. Wabii Xilaawunin jedhama OMN irraan isiniif bilbila. Maal jettan? Wabii Xilaawunin jedhama OMN irraan isiniif bilbila. Maali obaan dhagaamu sagaleen obaa natti dhagaaman jiru. Ammayyuu isinitti hin dhagaamu? Hello. Inni kitaabee. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee badhaasa hooggantuu cimtuu Afrikaa bara 2024 mo'atan. Badhaasni kun hooggantoota Afrikaa ga'umsa gaarii argisiisaniif
waggaa waggaan barruu hooggansa African Leadership Magazine Person of the Year jedhu jalatti kan qophaa'udha. Teessoon barruu kanaa United Kingdom yoo ta'u bara kanaa aadde Adaanech Abeebee hooggansa gaarii kennaniin badhaasicha injifatan. Dhaabbanni kun xalayaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeetiif barreesseen michoonni keenya murteessoo ta'an filatanii kan nuuf dhiyeessan akkasumas guddinaa fi misooma biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti milkaa'ina argamsiiftaniif akkasumas gumaacha taasiftaniif madaallii dandeettii irratti hundaa'ee geggeeffame hordofee hooggantuu cimtuu bara kanaa ta'uun badhaafamtuu ta'uu keessan yeroo isin beeksisnu kabaja addaatiinidha jedhe. Badhaasa kanaaf filatamuun keessan malaammaltummaa ittisuudhaaf akkasumas Itoophiyaa keessatti jijjiiramni bal'aan akka dhufu gochuu keessatti murannoon hojjechuu dabalatee Finfinneetti kantiibaa dubartii jalqabaa ta'uun milkaa'ina ajaa'ibaa ta'ee waan argamsiiftaniifidha. Kantiibaa Adaanech Abeebee badhaasa mo'atan kana hordofee ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin badhaasichi bu'aa cimina walootii jedhan. Milkaa'ina kanaaf warra ana waliin hojjetanii fi nu deeggartan hunda galanni kiyyaa isin haa qaqqabu jechuun galateeffatan aadde Adaanech Abeebee. Waliigaltee nagaa Pretooriyaa eeguu fi balaa waraanatti deebi'uu hambisuuf hordoffiin bu'a qabeessa ta'e hojiirra ooluu qabaa jedhame. Waliigalteen Pretooriyaa kun mallatteeffamuu hordofee naannoo Tigraayitti sagalee dhukaasaa cal'isiisuu, gargaarsa namoomaa dhiyeessuu fi tajaajiloonni bu'uuraa lammiilee naannicha keessa jiraniif akka dhaqqabu taasifamee ture. Haa ta'u malee dhimmoonni nageenyaa waaraa mirkaneessuuf barbaachisoo ta'an guutamuu dhabuu hordofee mootummaa federaalaa fi aangawoota Tigraay gidduutti garaagarummaan akka bal'atu taasisee jira. Adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti jijjiiramni hiika qabu yoo hin jiraanne gara waldhabdeetti deebi'uu danda'a jedhamee sodaatama. Dhaabbanni Tika Ameerikaa gabaasa madaallii balaa waggaa bitootessa 11 bara 2024 baaseen waliigalteen Pretooriyaa waraana dhaabsisuus dhimmoonni daangaa kan furmaatan arganne walitti bu'iinsi akka deebi'ee jalqabu taasisuu danda'u jechuun akeekkachiisee jira. Koreen biyyaalessaa gaaffii daangaa naannoo Tigraayiif Amaaraa furuuf hundaa'ee hojii isaa bakka itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaa fi daayirekteerri olaanaan tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa ambaasaaddar Ridwaan Huseen argamanitti gamaaggamuun akkaataa heera mootummaatiin furmaata akka argatu murteessuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan itti fufuu waliin turtii gaarii qabaadha.